Sena. Ya dame. Ay, ya da. Nale va. Sagaleen ko jira. Sagaleen ko jira sagaleen. Ay, jedhi adda. Okay, bagana gaan dhuftaan. Arraga waa murteessaa irrattiin dubbachuu deema. Kanaaf seenaati. Akkasinni haasofname. Ayyee nama meeqa nama waa xiqqoo. Okay. Haasawaa jabaa kana nama kanarratti haasawuun akkam jiru. Ayyee bagana gaan dhuftaan. Dhiyaadhame. Akkumaan reefu as gubba barreessuudhaaf akkumaan barreessatti waa'ee namicha maraataa namicha akka hin qabne kan sii galtee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamaa alamaa ergamaa kabajamaa kan fakkeenya addunyaa tanaaf ta'e namicha sii galtee doofaa sanirraa hin dubbachuu barbaada. Dubbachuun barbaada. Kanaaf dhiyaadha. Waan takkaa sii galtee faranjiin warra silaa barbadaan warra Yahudaati warra faranjii kana warra sii galtee diin islaamiin feene. Ummanni Yahudaa sanuu akka namichi kun ergamaa rabbiitii fi islaama itti arrabsetti jarri sanuu dirree baanii nu arrabsanii hin beekan. Dhugaa dubbachuudhaan. Kanaaf namichi maraataan kan akka hin qabne kan islaamaa fi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabse seeraaf dhiyaachuun barbaachisaa. Uummanni islaamaa bakka jiruu seeraaf dhiyeessanii to'annaa jala oolchuun barbaachisa. Sooshaal miidiyaa gubbaa baaneetuma sii galtee lallabnee deemuun faayidaa takka illee hin qabdu. Faayidaa takka hin qabdu. Kana namichi kun kaleessa yeroo
ummata Oromoo kabajamaa murna tokko achi baafatee Oromoo arsii yeroo arrabsee arsii yeroo maqaa balleessee arsii yeroo akka maleetti yeroo inni arrabsu san itti dhiisuun arraan tana sii galtee tanafitti Oromoota Tuulamaa Oromoota Shawaatiis akka inni itti arrabse viidiyoo hedduutu jira jechuudha. Kanaaf namni keenya namoota saroota akkanaa namoota diina Oromoo ta'e kana namoota diina Islaamaa ta'e kana yeroo hojii hammeenyaa isaan itti seenan san arraba isaa irraa kutuun afaan isaa cufsiisuun osoo inni badii biraan balleessine akkasumatti karatti hambisuun barbaachisa ture. Garuu lallabneetuma siigaltee sooshaal miidiyaa irraa lallabneetuma yeroo inni siigaltee godina tokko achi baafatee saba Oromoo gosa tokko achi baafatee yeroo inni arrabsee irraa quufe ummanni keenya siigaltee achi deemtanii namni gurbaasan seeraa dhiyeesse namni gurbaasan tarkaanfii irra fudhate hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Arraan tana duuba lubbuu siigaltee lubbuu teenyaan dhufe. Arraan tana ummata Islaamaatiif ergamaan rabbii tuqamuurra lubbuun ummata Islaamaa baduutu irra jira jechuudha. Tana siigaltee beekuun barbaachisa. Beekuun barbaachisa. Kanaaf arra tanaan dhufe. Kaayyoon namicha kanaa ergamni namicha kanaa eessarraa jennee laaluun barbaachisa. Ergama qaba kaayyoo qaba. Warri isa ergisanii fi kaayyoon isaa maali jennee addaan baafachuutu barbaachisa. Namni kun ergama alamaa ergamaa kabajamaa kan addunyaa tanaaf fakkeenya guddaa ta'e ergamaa rabbiitii arrabsee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni inni jedhee irra deebi'uun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Kanaaf nama salphataa kana seeratti dhiyeessuun barbaachisa. Namichi kun lubbuu ummata Islaamaa jireenya ummata Islaamaa nabiyyii Islaamaa kabajamaa tuqu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf dhalli Islaamaa ummanni Oromoo Islaamaa ummanni jeneraal akka waliigalaatti ergamaa rabbiitiif islaamummaadhaaf wanni isaan kafalawoo jiraatu lubbuu isaaniiti. Lubbuun isaanii fidaa ta'uudhaaf ergamaa rabbiitii fi diin Islaamiif lubbuu kabajamtuu tana if wareeguudhaaf ummata siigaltee diin Islaamummaa tiifachaa jiru. Hatiifachaa ture jechuudha. Ummanni Islaamaa akkasi. Kanaaf ergamni namicha kanaa ergamni jaarsa kanaa ergama siigaltee leencoo lataa wajjiin wal qabatee neetworkii leencoo lataa neetworkii siigaltee amma duraas qabsoo Oromoo tana shira isaan siigaltee jaarraa abbaa gadaa irratti dalaganii wajjiin dalagaa turan
waan akkasii fakkaata. Ergamni leencoo lataa ergama Oromoo yeroo humna godhatte, Oromoo yeroo tartiiba godhatte, Oromoo yeroo humna baasuudhaaf karoorfattee diina ofirraa dhorkuudhaaf humni isii jajjabaachuu eegale sagantaa tana gaffitanii jechuudha. Sun siigaltee waan ifaati. Ergame ifaati. Akka ijoolleen dhaloonni Oromoo tan siigaltee Wallaggaa dubbachaa jiranitti namichi kun namicha waldaa kiristaanaa keessattuu waldaa kiristaanaa sanuu kan diige maraata kan ergamni isaa kan biraa kan kaayyoon isaa kan biraa kan kaayyoon isaa nafxanyaa fi bilisiginnaa wajjiin walitti hidhamte ta'uu dubbachaa jiran. Kana ergamni leencoo kana yeroo qabsoon Oromoo jabaatte, yeroo ijoolleen Oromoo jabaatte, yeroon tokkummaan Oromoo jabaatte, yeroo Oromoon naannummaa dhiiftee amantaadhaan wal kabajjee kabajaa wajji jiraachuu eegalte kanatti siistama nafxanyaatii fi siistama leencoo lataa gaffidanii uummata Oromoo gargar baasuudhaaf shira kana dalaganii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf shirri isaan dalagan tokkolleen hin milkooyneef dhugaa dubbachuudhaaf wanni isaan amma kana fidan dhugaa dubbachuudhaaf nuti akka Oromoo Islaamaatti wanni siigaltee nuti lubbuu teenya kan nuuf yookaan jiraattu ta'e diin keenyaa fi ergamaa keenyaaf fidaa ba'uudha. Ni beekan. Uummanni keenya akkam akka ta'e ni beekan. Fidaa siigaltee diin Islaam tursiisuuf eeggachuu fi nabiyyi keenya siigaltee fidaa ba'uudhaaf uummanni keenya ka Islaamaa waan takkarraa akka hin uf boodan deebine ni beekan jechuudha. Kana siigaltee kaalkuleeshin dhawatanii sagantaa kana gatti dhiirsan. Kanaaf uummanni keenya, uummanni Oromoo, uummanni Islaamaa, uummanni Kiristaanaa, uummanni Waaqeffataa hundinuu wanni namichi san dalage ummata Islaamaa yookaan diin Islaamaa qofarra kan xiyyeeffate miti. Isiniis namicha siigaltee diina sagantaa diinaa qabatee ergamaa addunyaa, ergamaa alamaa kabajamaa akkasii siigaltee arrabsisan ummanni Islaamaa, ummanni Kiristaanaa gabbaatanii namicha san seeratti akka dhiyaatu godhuun barbaachisaadha. Kana godhuun barbaachisaa. Kanaaf an dhugaa dubbachuudhaaf wanni na fakkaatu gaafa qabsoon Oromoo jajjabaatte dhugaan dhugaadha. Qabsoon Oromoo, qabsoon adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti akka hunduutti ifa kun abbaan tokkolleen haaluu hin danda'u. Warri qabsoo Oromoo tana hundeessees sheekota Oromooti. Warri qabsoo tana siigaltee nu barsiisees sheekota Oromooti. Warri qubee tana gaddiriisees sheekota Oromooti. Dhugaa kana siigaltee fudhachuutu barbaachisa. Qabsoo Oromoo tan sheekonni irra wareegamtee
tan siigaltee hayyuun irra wareegamee arraan tan nuti Oromoo jannee qoma dhawachuu tana sheekota keenya gurguddaatu irra wareegamee jechuudha. Yeroo hundaa'u dhugaa kana fudhachuun gaariidha. Dhugaa walii Oromoo walii fudhattee waliin jiraachuun waliin siigaltee falmachuun waliin akkasii wal qabatanii bilisummaa fidachuun barbaachisa. Yooniin dhugaa kee dho'ise, yooniin an siigaltee salphise, yooniin an Oromummaa dhaan kabajaa si hin kennine, yooniin an amantii tiyee si kabajaa ati amantii tiyyan kabanye qilee waliin seennaa jechuudha. Kanaaf ummanni leencoo lataarraa qoxaarii hidhate kan jibbaa ummata islaamaa qabu kan islaamummaa tana balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru warri leencoo lataa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ummata kana ummata ergamaa Daani'eel Kibrat fudhatee deemu kana ummata tokkummaa Oromoo tan jabaachaa jirtu Oromoon bakka hunda siigaltee ummata tokkummaadhaan qabsaawaa ummata tokkummaadhaan falmachaa jiru kana gargar baasuu dadhabnaan arraan tana siigaltee dhimma amantaatiin diin islaam kabajabaa kana ergamaa alamaa kabajamaa nabiyyii keenya kanuti siigaltee ummanni islaamaa fidaa ba'uudhaaf bar ummanni islaamaa siigaltee ergamaa rabbii fidaa ba'uudhaaf waan takkallee if duuban deeman ummanni islaamaa wanni if duuba deebinu takkallee hin jirtu. Tana beekuun barbaachisa. Beekuun barbaachisa. Wanni namni siigaltee lubbuusaa qaalii tan waa ifitti dheef balleessuuf siigaltee kabajaa islaamummaa eeguuf tuqaa siigaltee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam tanaaf siigaltee lubbuu kanna jechuun ummanni islaamaa. Ummanni islaamaa bakka tana wareegamnoo jiraate wareegama akkanaa wareegamuudhaaf ummata of qopheessee jiru islaamummaa irratti ergamtoota rabbii yoo kan tuqamu taate wareegamuudhaaf namni siigaltee akka letooriin laala dhimma siigaltee amantiitii fi dhimma ergamtoota rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo tuqaman jechuudha. Kanaaf ummata islaamaa kan siigaltee fidaa ba'uudhaaf qophaa'e kan akka ummanni islaamaa siigaltee ergamaa rabbiitii fi diin islaamii fidaa ba'an ni beekan jechuudha. Ni beekan. Kanaaf ummata Oromoo tokkummaa ummata Oromoo ummanni Oromoo yeroo arraan tanaa tokkummaadhaan qabsaawaa jira. Yeroo arraan tanaa harka wal qabatee qabsaawaa jira. Yeroo arraan tanaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka wal qabatanii jiti waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiran. Kana siigaltee wanni mataa dhukkubsee kaalkuleeshiniin bilisiginnaa wajjiinis tumamtee leencoo lataa siigaltee maandisni bilisiginnaa karoora kana baasee fi karoora kana gabbaasanii jechuudha. Ummata islaamaatis waan beekan. Kun siigaltee gocha jibbamaa gocha abaaramaa waan akka malee keessa nama tuqachuu dhugaa dubbachuudha. Waan akka malee nama dhagaamaati. Nuti siigaltee ergamaan rabbii tuqamuurra diin keenya tuqamuurra ummanni islaamaa guutuu dhabamuu irra filannaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Warri arra gabbee waan ergamaa rabbiitiin waaja'u kan islaamaa waaja'u kan dubartii islaamaatiin waaja'u nu kana ni beekan jechuudha waan nuti taane. Waan nuti taane ni beekan. Kanaaf siigaltee kaalkuleeshinii kana leencoon fanga fidanii jechuudha.
Kanaaf uummanni keenya warri Ameerikaa jirtan namicha diina Islaamaa ta'e, kan diina Oromoo ta'e, kan diina amantii hundaa ta'e kana kara dandeessaniin siigaltee tarkaanfii irraa fudhachuutu barbaachisaa jechuudha. Seeraaf dhiyaachuutu barbaachisaa jechuudha. Yeroo namicha kana akka Islaamaatti uummanni Islaamaa seeraa dhiyeessuudhaaf yeroo lafaa kaatan dhalli Oromoo kan amantaa kiristaanaa qabu, kan akka amantaa waaqeffataa qabu, hundinuu siigaltee uummata Islaamaa kanaa wajjin ka'aatii namicha kana seeraa dhiyeessa. Seeraa dhiyeessa. Namichi farra Oromootiif farra Islaamummaa ta'e kun amantiilee Oromoo tan kiristaanaa wajjin akkan jirre gabbaatanii siigaltee ibsa kennuutu barbaachisaa jechuudha. Warri waaqeffataatis gabbee ibsa kennuu barbaachisa. Balaaleeffachuu barbaachisa. Balaaleeffachuun barbaachisa. Kana nama diina Oromoo ta'e, nama farra qabsoo Oromoo ta'e kana seeraaf dhiyaachuun tarkaanfii irra fudhachuun barbaachisaa jechuudha. Irra fudhachuun barbaachisaa. Kana siigaltee wanni garaa na qabbaneessaati. Namichi kun diinummaa isaa ummata Islaamaa kan Oromoo kanarra nafxanyaatu dhiyaata namicha ideoloojii akkasii yaadu jechuudha. Kaayyoon namicha kanaa maali? Wanni inni yaadu yaada isaa laal. Ummata Oromoo Islaamaa yookaan ummata Islaamaa kanarra nafxanyaatu dhiyaata. Kaayyoon isaa kana. Ergamni isaa ergama Daani'el Kibirati. Ergama Leencoo Lataati. Ichirraa ergame. Kanaaf uummanni keenya wanni akka Islaamaa godhuu qabnu, wanni akka Oromoo godhuu qabnu, namicha farra Oromoo ta'e, namicha farra Islaamaa ta'e kana uummanni Oromoo kan kiristaanaatii fi kan Islaamaa hundi keessanuu seeraaf dhiyeessuu tarkaanfii irra fudhachuutu garaa nu qabbaneessaa jechuudha. Kana wanni garaa nu qabbaneessa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf namni keenya, ijoolleen teenya, obboleeyyan keenya namichi ergama qabu kana, namicha farra Islaamummaa kana akka seeraa dhiyaatu irratti dalaguutu barbaachisaa jechuudha. Kana irratti hojjechuutu barbaachisa. Namicha kana qaama siyaasaa tokkollee wajjinuu walitti hiinee ajandaa godhannee kana oofuun hin barbaachisu jechuudha. Amma namoota tokko kanas gubbaa mul'achaa jiru jira. Namni kun qaama siyaasaa tokkollee silaa bakka bu'ee qaamni siyaasaa waan dalagu siigaltee sagantaadhaan dalaga, dhoohisaadhaan dalaga. Qaamni siyaasaa as gubbaa gabbe'ee uummata Oromoo kana haala inni dubbataniin gargar baasuudhaaf ni hojjetamu, hojjetuu kan jiru laalootu barbaachisa. Hin godhu jechuudha qaamni siyaasaa. Namichi kun siigaltee qaama siyaasaa tokkollee bakka hin buune. Bakka hin buune dhugaa dubbachuudhaan. Amantiilee takkallee bakka hin buune. Kanaaf godina tokkollee bakka hin buune. Kanaaf uummanni keenya namichi kun siigaltee dhalootaan warra Wallaggaatii nuti gabbaanee warra Wallaggaa balaaleeffachuun arrabsuun hin barbaachisu. Nurraan barbaachisu. Wallagga bakka bu'uu hin danda'u. Amantii kiristaanaa bakka bu'uu hin danda'u. Bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf
dogongora akkan seenne ummanni keenya walitti himuutu barbaachisaa jechuudha. Walitti himuu barbaachisa. Namichi kun kaleessa ka'ee yeroo Arsii arrabsu, yeroo Shawaa arrabsu, ummanni keenya karaa bantaniif tarkaanfii irratti hin fudhanne gaafa san viidiyoo isaa jira. Kanaaf namicha kana seeraa dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Tasgabbaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Waan godhuu qabnu godhuutu barbaachisa. Waan godhuu qabnu godhuun barbaachisa. Kanaaf ergamni namicha kanaa arraan tana sii galtee biyya hunda keessatti yookaan laaltu taate warri deeggartoonni bilisiginnaa akka malee lafa dhiitaa jirtan, akka malee lallabaa jirtan, namichi dhalootaan Wallagga waan ta'e qofaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachaa jirtanii kun dogongora guddaa. Dogongora guddaa. Dogongora ofii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namichi kun nama diina Oromooti, nama diina Islaamaati, farra qabsoo Oromooti. Yeroo ummanni Oromoo sii galtee keessaa fi alaan tokkummaadhaan qabsoo Oromoo kana tinnisaa jiranitti, qabsoo Oromoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiranitti kaalkuleeshinii leencoo lataa qopheesse namicha kana sii galtee caasaan leencoo lataa kun arraan tana nabiyyi keenya kabajamaa sallallahu alaihi wasallam ummata islaamaa kabajamaa ummata haqaa obbolummaa ummata haqa sii galtee kiristaanummaa illee eegusan gabbaanii arrabsee jechuudha namichi. Gabbee arrabse waan akka malee nama dhaga'amaati. Kanaaf wanni sii galtee dhalli Oromoo hundi beekuu qabu akkuma reefu jedhetti ummata islaamaatiif wanni irraa dhumaa tan irraa dhumaa duuti irraa dhumaa fidaan isaan sii galtee boo barbaada yoo kon jiraattu taate diin islaam tuqamnaan nabiyyi rabbii tuqamnaan ummanni islaamaa of wareeguudhaaf qophiidha jechuudha. Wanni takka sii galtee lubbuu kabajaa qabdu tana diin islaamiif diin keenyaaf amantii teenyaaf of wareeguudhaaf qophiidha. Waan sii galtee islaama beekaniif waan sii galtee islaamummaa maal akka taatee fi ummanni islaamaa maal akka ta'e keessaafuu ummanni islaama Oromoo maal akka ta'e waan beekaniif arraan tana sii galtee shira kanaan dhufanii jechuudha. Kanaaf namicha kana akkumaan reefu jedhetti biyya hunda keessatti ummanni keenya kan islaamaa biyya hunda keessatti ummanni Oromoo biyya hunda keessa ka jirtan farra namichi kun farra islaamummaati. Namichi kun farra kiristaanummaati. Namichi kun farra waaqeffatummaati. Namichi kun diina Oromooti jechuudha. Namicha kana sii galtee ummata islaamaa bira dhaabbadhaa namichi kun akka seeraa dhiyaatu. Namichi kun sii galtee akka namichi kun badu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Kana godhuudhaaf warri islaamaa bichaan dhuga kan sii galtee miidhame kan keessisaa miidhamee jiru nuti ummata islaamaati. Ummanni islaamaa silaa namicha san ani mataa kiyyarra arkee foon isaaniin ciccira dhugaa dubbachuudhaaf isaan fannisa. Isaan fannisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf namicha islaamummaa arrabse namicha nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabse kana ummata islaamaa cinaa dhaabbadhaa seeraaf akka dhiyaatu godhuun barbaachisa. Ummanni kiristaana Oromoo, ummanni waaqeffataa Oromoo
kana sii galtee wanni isin godhu qabdan kana godhuun barbaachisaa addunyaarraa dhabamsiisuun barbaachisaa namicha kana akkasi kanaaf waan akka malee sii galtee nama dhagaamaatii waan akka malee keessa keenya madeessee tooftaan sii galtee biltsiginnaan nu fidaa jirtu yeroo qabsoon Oromoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaachaa jiru jajjabaatee Oromoon tokkummaadhaan sii galtee gabrummaa uummata Oromoo raramtan akkamitti ofirraa kaafna jedhanii yeroo isaan tokkummaan qabsaawan arra duraas gaafa jaarraa abbaa gadaa qabsaawaa jiru sanis shira jaarraa irratti raawwatamee wajjin waan wal fakkaataati dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf humni Oromoo kam taate? Humni Oromoo ni cabde. Gaafa coomsaa sanis maal taate? Wooma sii galtee akkanaa tanaatu dhufe. Ummata Islaamaa xiqqeessuun, qabsaawaa Islaamaa xiqqeessuun, maqaa balleessuun, shira adda addaa irra dalaguun Oromoo kam goote? Obboleeyyan lamaa walitti deebifte. Shirri qabsoo Oromoo gufachiisuudhaaf obboleeyyan lamaan amantiidhaan akka waliin bu'an akka gamaa gamana dhaabbatanii wal waraanan ka godhaa ture leencoo lataati. Uummanni Oromoo gaafa leencoo lataa kaalkuleeshinii akkasii fidee uummata Oromoo amantaadhaan qoqqoodee uummata Oromoo kan Islaamaarra dhiibbaa godhe uummanni Oromoo kan Islaamaatii fi kan Kiristaanaa diina walii godhaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa siyaasaa argachuudhaaf wanni arra godhamaa jirtus sanuma na fakkaatan akka yaada kiyyaatti dhugaa dubbachuudhaaf waa madaaluun barbaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo tana waraana bilisummaa Oromoo kan qabsaawaa jiru kan uummata Oromoo gabrummaa irraa baasuudhaaf lubbuu qaalii tana kannee qabsaawaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf parsantii 85 ol uummata Islaamaa kan Oromootu gargaaraa jechuudha. Uummata Oromoo kan Islaamaatu qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan amma falmaa gaggeessaa jiru uummata Islaamaa kan Oromootu gargaaraa jira. Uummata keenya gargaaraa jira. Uummata akkana qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru kana eeysaan itti dhufan. Shanshalanni leencoo lataa eeysaan dhufe. Namichi murna jaarame murna leencoo lataa fa'aa if jalaa qaba. Murna sii galtee Oromoo tana amantaadhaan addaan qoodanii Oromummaa balleessuu. Uummanni Oromoo gabrummaa jalaa zalaalama amata 100 sii galtee abiyyiin ja'uusan mirkaneessuudhaaf leencoo lataa namicha isa fakkaatu kana fidee arraan tana sii galtee ashaaraa hammeenyaa sii galtee uummata Islaamaatii fi uummata Kiristaanaa gidduutti waan akka Oromoo wal balleessuuf kana gaffidanii dhugaa dubbachuudha. Uummanni Oromoo Islaamaa miidhama fadhe. Uummanni keenya kan Oromoo Islaamaa miidhama fadhe ni obsa. Waa'ee naannummaarra ni miidhama. Ni salphata. Ni arranfama garuu ni fudhata. Fudhachaa turre. Diin Islaamiin dhufnaan uummanni Islaama Oromoo akkam fudhanne beekanii jechuudha. Lubbuun qaaliin tun diin Islaamii akka uummanni Oromoo Islaamaa kan akkuma waliigalaatti uummanni Islaamaa lubbuu qaalii Islaamummaa fi nabiyyi rabbii yoo tuqame lubbuun san fidaa akka taatu ni beekanii jechuudha dubbachuudha. Waan beekanii jecha. Arraan tana sii galtee uummata Oromoo walii garagalchuuf.
bilsiginnaan boccee leencoo lataa gorsaa abiyyi keessaan namichi kun gad dhufe. Yeroo hundaa'u namichi gowwaan fokkotaan maraataan kun takka Oromoo Arsii arrabsa, takka Oromoo Shawaa arrabsa. Kanaaf namni kun ergamni isaa maali jennee addaan gallallaaluun barbaachisa. Addaan gallallaaluun barbaachisa. Kanaaf ummanni keenya kan Islaamaa namicha tortoraa san, namicha ajaa'ibaa san, namicha diina Oromoo ta'e, namicha diina Islaamaa ta'e, namicha diina Kiristaanaa ta'e san seeraaf dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kana godhuudhaaf wanni Islaamni qoftiin faayilii fudhatee fiiguuf hin jiru. Ummanni Oromoo kan Kiristaanaa yoo dhugaadhaan siigaltee tokkummaa Oromoo kan feetan taate, yoo dhugaadhaan Islaamummaa tanaaf kabajaa kan qabdan taate, wajjin dhaabbadhaa namicha kana seeraa dhiyeessaa. Tana siigaltee dubbiin dhumaa tana. Kanaaf kana godhuun barbaachisaadha. Eenyuuf hin carraa kana mi'aan akkanumaan jechuu barbaada. Waan akka malee siigaltee haasawaa nama dhorkaati. Meenyu jira. Yoon jiraanne gaafa fixadheetiin jira. Akkanumaa garuu akka dhaamsaatti tanumaan reefu jeessan ummanni keenya tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Namni kun diina Islaamaa guddaadha. Diina uummata Oromooti. Kanaaf ummanni Islaamaa kan fidaa siigaltee nabiyyi rabbiitiif hin baane kan lubbuu isaa qaalii tana ergamaa rabbiitiif Islaamummaaf hin kennine tokkolleen hin jiru. Anarraa eegale dhugaa dubbachuudhaan. Kanaaf nuti dursa siigaltee kan kenninuuf diin keenyaaf tuqaa ergamaa rabbii hin dandeenyu dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kun Yahudaa kaartoona ergamaa rabbii ni kaafti ja'anii fi Yahudoota siigaltee hunda caaleetiti ergamaa rabbii akkaataa ajaa'ibaa siigaltee arrabse dhugaa dubbachuudhaaf. Takkaan argine jechuudha. Kanaaf nama kana seeraaf dhiyeessu. Kana godhuun barbaachisaadha. Namni keenya sooshaal miidiyaa irra baanee namicha siigaltee maraataa kophaa deemu kan ergama leencoo lataatii fi ergama bilisiginnaa qabu kana waraana bilisummaa Oromootii wajjiin walitti hidhuun hin barbaachisu. Adda bilisummaa Oromoo wajjiin walitti hidhuun hin barbaachisu. Sababa isaa kanaan uummata keenya kan Wallaggaa arrabsuun maqaa balleessuun irratti duuluun hin barbaachisu. Sababa kanaan siigaltee amantaa kiristaanaa arrabsuun hin barbaachisu. Sababa isaatiin waaqeffata arrabsuun hin barbaachisu. Uummanni keenya akka Oromoottis akka Islaamaattis namicha jibbamaa kana namicha shiraa namicha kaayyoo nafxanyummaa namicha kaayyoo Daani'el Kibrat galmaan ga'uudhaaf neetworkii leencoo lataa wajjin walitti hidhatee siigaltee Islaamummaa fi ergamaa rabbii bobbee kana seeraaf dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Seeraaf dhiyeessinee balleessuun barbaachisaa. Kanarratti siigaltee xiyyeeffachuun gaariidha. Kanaaf namicha kanaa fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhuun hin barbaachisu. Wanni sagantaan jara mootummaa kanaa warri bilisiginnaa sagantaan isaanii guddaan namicha kanaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti hidhu. Namichi waan Wallagga ta'e qofaaf waan biraatii miti. Warri qabsaawotaa fi warri qabsoo Oromoo hoogganaa jiru kunas jaalmaroonfaan Wallagga waan ta'an qofaa fi namicha kanaa fi qabsoo Oromoo wal qabsiifnee balaaleeffachuun qabsoo teenya ta'e galletan asii galtee gufachiisuun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudha. Hin barbaachisu. Wanni kun taa'aafii jiru akka uummanni Oromoo kun amantaadhaan wal balleessuuf.
akka ummanni Oromoo kun siigaltee amata dhibba abiyyiin dhaadate san gabrummaa jalatti qabamuu fi ummata Oromoo kan amantiidhaan wal kabajee tan naannummaa dhiisee gandummaa dhiisee tokkummaadhaan Oromummaaf qabsaa'aa jiru kana gargar baasuudhaaf namichi ilma adeera leencoo lataa beekan gulummaa kan ja'an siigaltee namicha mucaa jazbaa kana man fakkaanne sanii wajjin arraan tana siigaltee ergamaa rabbii kabajamaa sallallahu alaihi wasallam ummata islaamaa kabajamaa arrabsuun kun akka malee waan nu madeessee jiraati. Kanaaf namicha gowwaa kana kan diin keenya arrabse kana kan ergamaa keenya arrabse kana akkaataan nuti itti fayyinu akkaataan nuti siigaltee garaan keenya itti nu qabbanaa'u namicha kana seeraaf nu dhiyeessuun namicha kana balleessuun barbaachisa. Namicha kana seeraaf dhiyeessuudha akkuma reefu jettu Oromoon hundinuu kaatee Oromoo Islaamaa bira dhaabbachuun barbaachisa. Warri amantaa kiristaanaa warri siigaltee qeensota Oromoo abbaan gadaa hundinuu siigaltee tokkummaadhaan kaatanii namicha diina Oromoo kana namicha diina Islaamaa ta'e kana heeraaf dhiyeessuun seeraaf dhiyeessuun barbaachisa kan jedhu yaada kannachuu barbaada. Tanumaan jechuu barbaada galatoomaa fayyaadaa eenyu fincarraa kana namni carraa kan nuuf jiraate. Hayyee gaa'uun jiraanne nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan jiraadha. Rabbi dhabamaa godhu namicha sanis. Akkuma inni gachiisa Rabbi lafatti isa hambisu. Silaa'u namni ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam tuqee najaanuman baane. Meeqaatu siigaltee kaan makiinaa keessa makiinaan itti balbaltee du'e. Kaan siigaltee bineensatee du'e. Kanaas siigaltee Rabbiin du'asaa akka maletti Rabbi isaa balleessu. Rabbi du'asaa Rabbi nu haa dhageessu. Hanumaan jechuu barbaada galatoomaa nagaan jiraadha.